waa'ee mana hidhaa suurii rabbannaa obboleewwan koo kan mana hidhaa jiran naqamaa jiran dhageenya hunda isaati waan an ta'uuf dhabee madaa'e keessootti silaa furmaan isaa baasii Itoophiyaati warri itti dhihaatan nu himaa jiratti kan lubbuu dhabee kan gara maraachuutti tarkaanfatee jira yeroo ammaa keessatti asuma magaalaa Riyaadiin keessatti mana hidhaa xiqqoo Batahaa jedhamti gara nama 41,000 tariiqatal Kharjii rakam waahidiitti gara nama 21,000 asuma naannoo Masjidal Hudaa jedhamtutti gara nama 14,000 walii gara ijoolleen jiran mana hidhaati gara nama 76,000 warri Makkaaf Jiddaan jiran akkasitti hidhamanii jiran bakkuma tokkotti ijoollee Oromooti irra hedduun isaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii. Assalamu alaikum ya jamaa ikhwaanii jarrina dhageessan dhiiraaf dubartiini sheerii waliif godhaa jirii argattanii keessattuu ammas warri sooshaal miidiyaanii waanuma adda addaa dabarsaa jirtanii akkuma dur namaaf sagalee taatanii ammas itti fufaa miidhaa argattanii obboleewwan keenya mana hidhaa jiranii musiibaan adda addaa jedhamu tannaanii sagalee nuu taha jechuun dhaammatanii warra biraa du'ee firiijii galchanii owwaalchuma gaarii leetuun argatanii jiha jaha oliif achi tursiisanii booda du'aan namaa tallaa guunaanii dhufanii janaazaa walitti guuranii bakkuma tokkotti taankiin owwaalanii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun warri haga ammaa lubbuudhaan hafanii nutti warra du'e wayyanu jedhanii jarris du'aaf jireenya gidduu jiranii gariin dhukkubsate qaamni lukkaanaanii cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii malli nurkaa badee Rahiim yaa Rahmaanii hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii rakkoon kana qofaa miti yaa ikhwaanii gariin warra fuudhee jiraata waliini waggaa tokko lamaaf jiraataa turanii booda jidduu jiraatti ijoolleen argamnaanii isin dalagaarra mana deebinaanii inni irraa qabamee mana hidhaa seenaanii rakkin akkasiifaatu jira yaa ikhwaanii mucaa guddifachuu waan qalbii seetanii inni hojjetee fiduu irraa hidhamnaanii maal nyaattee guddatti jettume ilmaanii rakkattee guddiftee waggaadhaan geenyaanii booda mucaa gara biyyaa dabarsanii akka rasiidaatti biyyatti awwalanii abbaanis hidhaarraa biyyatti gallaanii isin gorcha sabtee dalagaa seennaanii inni biyyaa galee kan biraa fuunaanii isin isaaniidhaan asitti rumnaanii akkasitti bultii wal jalaa diiganii rakkoo akkanaatiin bultii ofii diiganii hidhaa keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii rakkoo meeqatu wal takaalee jira gariin warraaf ilmoo wal faana galchaara akka kaardii biyyatti awwalaara jara biyya galchuuf waa meeqa kasaara wanni inni hojjete jalaa ta'e dara mee dhaggeeffadhaatii warra jiddu faara isii biyyaa dhossee kan biraa fuudhaara akkanatti akkamiin bultii ofii ijaara isin biyyaa teessee gatti waa maraaf zawjiin koo yoomumaa naa dhufaa achirraa jettee karaa eegdii sabartee waa maraa booda gidha geessee kan biraa fuudheera gara qaadii deemtee ni kaabuufte ofirra akkanatti bultii meeqa diigameera amma afuriitti illee fuuchuun dhuma jira rabbuma dubbatee jira quraanarra مثنى وثلاث ورباع نتهم جرا قرآن التركتني ميلون استجرا أكربين جرتي قوتو لحق جرا ننقر كسارا ربي يا رحماني
cinqii keessaa nuuf baasi obbolaa ikhwaanii.